السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا فاميلي أوروتو ويلكم الشمار كبوني وندقسانو ديكا قداسون جنة على بيه كيسا نجيني كيسا سناكا كبوسين جل أردفتوتا كيا إيجا فيديون كيا كارا أكتا ساموسا يوكان فطاير جدامو نقوسا غراغراتين وجنو أولا سحانا قبي فني سانا دا قبي فني بودا زيتي burcuqqoo shaayii takka itti naqanna. Ani gimmitti maan itti naqaa jechuudha malumaan. Inni kun kaameraa yookaan irshoo jedhama. Egaa waan barbaachisu hunda qopheeffadhee jira. Jalqabarraa hanga xumuraa na faana turaa isiniin jedha like share subscribe gochuun na jajjabeessaa warroonni hin gamana jajjabeessan galatoomaa. Inni kun baking powder jedhama. Baking powder maankaa takka itti naqanna. Baking powder jechuun isa kana fakkaata. Maankaa shaayii takka nu barbaachisa. Baking powder maankaa shaayii takka itti naqadhee jira. Egaa haala kanaan guddaa waan hojjedhuuf maankaa lama isin haga fedha keessanii hojjettan yoo xiqqishoo ta'e maankaa takka yoo baay'ee hojjettan immoo maankaa lama haguma isin hojjettan. Inni kun sukkaara isinii gimmaasha yookaan maankaa tokko maankaa shorbaa tokko jechuudha. Inni kun immoo soogiddi maankaa shaayii takka itti godhaa jechuudha. Ani malumaanii hanga na barbaachisu jechuudha. Isin hanga waan hojjettan san xiqqaataa guddataa waan parsantii isaa hojjettan san hanga itti mi'aawutti gochuu dandeettanii. Inni kun immoo nashaa yookaan daakuu boqqoolloo jedhama. Nashaa maankaa shorbaa takka itti naqanna. Egaa killee sadii hanqaaquu yookaan killee yookaan beex isa jedhamu isaa sadiitti godhanna. Inni kun nashaa maankaa shorbaa tokko akkuma isin jedhe. Haala kanaan wal fudhachiifnee inni kun daakuudha. Akkuma asirraa argitan kana daakuullee qopheeffadhee jira. Kiiloo gimmaasha kiiloo tokko ta'e kiiloo gimmaasha ta'e hanga hojjennu san qopheeffannee hojjenna. Amma bishaan hanga nu ga'uuf itti naqadhee jira hanga nu barbaachisu jechuudha. Amma lixii kana bukaayessee geesseetiin jira. Hanga inni bukaayee geessu immoo walitti dachaana. Amma bukeessee jira. Yoo inni bukaayee geesse immoo walitti dachaana. Haphisee sukkuumee akka sambusaa ta'utti hanga bukaa'u walitti dachaana. Sa'a tokkoon booda ni bukaaya. Haala kanaan bukeessee geessee jira jechuudha. Amma sa'a tokkoon booda eega inni bukaayee geesse gara asaambusaa hojjechuutti dabarraa jechuudha. Hanga inni bukaa'utti wanta amma qadaadeetiin jira jechuudha. Amma na bukaa'eetiin jira. Haala kanaan waan irratti haphisnu qopheeffannee qulqulleessine jechuudha. Haala kanaan ammas haphisuufi jechuudha akka asaambusaa naaf ta'utti. Haala kanaan asaambusaa yookaan faxaayir haala salphaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Faxaayir hojjechuufi haala kanaan mummurree qirzii isaa baafnee faxaayir haala salphaan hojjechuu dandeenya. Waan kanaan mummurree qopheessinaa jechuudha. Qirzii isaa itti baafna hanga faxaayira nu ga'u sanitti jechuudha. Haala kanaan hundi isaatu waliin ga'ee qopheeffadhee jira. Inni kun immoo kan faxaayira hojjetu. Amma faxaayira hojjedhee isin agarsiisa. Kana fakkaataa faxaayira hojjechuu jechuun amma lafa mafruumaa yookaan foon daakamaa yookaan jubnaa jechuudha. Amma jubnaa itti godhaa. Maaliif ijoolleen jubnaa jaalatti jechuudha. Foon illee ni jira, jubna illee ni jira. Ani amma jalqaba jubnaa dalagaa eegasii foon dalagaa.
haala kanaa walitti cufnaa haala kanaan ni hojjannaa. Faxaayira jechuun isa kanaa jechuudha. Waaw maashaallah tabarakallah maashaallah hedduu lallaafaa hedduu mi'aawaadha. hanga dhuma na faana tura hanga dhumaatti isin agarsiisaa. Viidiyoo kiyya isinitti tolu like share subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Kun haala kanaan killee fi zayituuna irratti dibee jira. Akka malkiin isaa bareeduuf kun waaw maashaallah tabarakallah kun bilchaatee jira. Sambusaa kana immoo yeroo maru viidiyoo waraabne kaameeraa maalii ta'a hojjechuun na toluu didee harka tokkoon kaameeraa maaliidha harka tokkoon immoo hojjechuudha. Kana fakkaata kaa kun faxaayirii reefanii liixii bukeessee haphisee qirxii itti baasee isin agarsiisa. Sun haala kanaan hojjechuu dandeenya. Akka ajaa'ibaa maashaallah baay'ee hedduu takka mi'aawa. Haala kanaan hojjedhaa isiniin jedhaa. Warqisuma ijoolleen haaroo dhuftan haala kanaan hojjedhaa. Waan beeknu waliif dabarsuun barbaachisaadha. Like share subscribe godhaa. Anillee viidiyoo waan beeku irraa dalaguuf qophiidha. Inshallah rabbi waa hundaa nuuf haa laaffisu. Naannoo kunoo lahamillee ni jira. Lahamillee foon daqaqamaa fi jubnaan hojjedhee jira. Ka barbaade foon nyaataa ka barbaade jubnaa nyaataa. Haala kanaan gosa lachuun hojjechuu dandeenya. Sambusaa fi faxaayira jechuun isa kana. Sambusallee haala kanaan baay'ee mi'aawaa hojjedhee jira. Maashaallah akka ajaa'ibaa kanatti tolee jira. Akkasii hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti jajjabaadhaa.